لا إله. filtri detto sì. filtri dabre jira. Ecco, hai da casillare. Chiaro, e da casillare lì mi sei. Guarda, sì, arche, ora sì, guarda, gubbatti. Ok. Poi da così, ora filtrare. Ah, ma dai, c'è vuoi davao, davvero? Nuti c'è vuoi davao, davvero, che filtri, kana. Kono tarree wayii har'a faatti kafaafii wayii godhachaa oola. Maal ati filtara malee ni bareedda barabe. Maal gootaa filtara? Si abitti. Filtara godhatina. Annagaa maaltu jabaatee akkasuma dawwalaa ooltan irraan tana baranii waan qabu sheerii tiiktook himtee maaltu. Yaa Rabbi. Maaltu jabaatee jibara maaltu jabaatee lafaa beeke. Rafaa ture wallaan. Rafaa ture waan. Maaltu godhata. Yaa Rabbi jeetaa. Ana waan biraa nama yaajii natiish. Hunda rabbi uummata taa'ee yeroo arrafaa ture norma. Laayivii moo? Laayivii. Laayivii waan biraarra jira hani beektaa miti waan tokko. Maqaa ishee olii si waliin ta'a. Soore maqaa ishee ni dhufa waliin. Ishee fi diiwwan godhee waliin ga'eegaa viidiyoon tarii tiktok nama gubannaan ni badaa. Gabbuusti. Walakkaa jirraa ga'ee xarafaa jirraa yaada dhammaan ta'a. Maal yaadatame?
Daga. Ini gaf jalqaba TikTok be gestis galche gaf lamata sadam warabe adabdu itana adabdu mana injira mire ati adabdu dubartii kan wayta adaba silahu nam dubartii waliin gaf taba birra adabdu beeta yaani kaga chiblik lagi takka chide me ka artisti mal jadi pakade ko si adabbi ko si unja hamile dubartii tibu wana kasi to ne sila adabda Nanda yeroo baay'ee illee nama adabee hin beeku garuu ati fa'aatti basuma adabee hin beeku. Mana guyyaa nambe kan jette gaamsa nambe ito shittiin jette ga maasin arginu yoom adabee boo kuchi bidiggi dalagi mana maan jedhaa kuchi bidiggi dalagi achi akkas jedhi garas jedhi numaan jedhaa gizee takka dabree nama jaa garuu akka namaa sani dhaabbataa nama muddaan oolu ati mani yoom si adabee kan guyyaa sin bashaggoo yoo irraa argee taphadhu jee lafaa sakaasee beeku. Video sa YouTube irra guutuu isaatu jira masse jedhu wayita laalu gaafa jalqabaa walii taphannee achi namni siin jibachiise suni kuchi bidiggi adala maal jedhin I don't know namni siin jibachiise maal jedhu komantii wayii dubbisa no isin dalay dubbi isaa itti wallahi Dari Kenya ada aplikasi takau. Cuma waliin beeknu anaafsi akka normaalidha. Yeroo sana takau ada aplikasi ada beekne. Endoo yaadannoo as jira. Bara yaa biyya jira kalee galee biyyatti. Yaadannoo gaafa ifti si kennes yaadamsisee isa waliin kan maasii jedhee ol haa dhaabattuu hin laallaa jira. Lakki inni baay'ee si qoosuu jaalata. Ammallee nama jirti birillee deemaa jira galgala gisee dawwala. Innis immoo qoosuu jaalata baay'ee. Baay'ee si jaalata. Turundi karee akkasitti. Oh my God. Haala saala bagne gaa. Yaadannoo kalee biyya galee biyya giira amma kana qaamaatee ajaa'ibaa tana jira finfinneedha. Kalee magalee sana. Kalee xayyaarra oole guyyaa moo kalee waliin ganda xayyaarra oole viidiyoon hunda na wajji oole. Bagne gaa yaadannoo beeka. Inshallah nagaa akka deebitu abdii qabu. Siin barreessine sagaloosaa. Bulookiin godhaa godha. Wallahi ijoolleen teessan keessan faana barreessite Dubaay dhufaa irra jirti. Yaadannoo yoo dhugaan sittiin mudhame bulookiin godhaa qo'ee ammaa salaa ba'ee bulook godhaa. Bakka sittiin dhufa sittiin bakka yoo gara sittiin baatee ilmi godhis. Wayita silaallee wayita garuu natti benatti dubaatee maal barbaada. Iddoo kono la suuraa wayii jira kaayiroo gubbaa gaafa gahu kono kaayiroo si gubbaa jira jee suuraa wayii naa ergee ture. Yaadannoo keenya gaafa deebitu Dubaay irra yoo goote waan sitti dhaamu jira. Nama biyyaa dhufan durgoo shaggadde. Mana harkasii dhala dhaabatan. Mana harkasii dhala dhaabatan. Wanta barbaada biyyarraa dhadhaa marga. Ajabee beeku ayi gisee xiqqishaa waa afura baafate waan san waan akka fiduu danda'u kaanaan wees. Qorsoo isinii no ilma kee qorsoo qabnaan qorsoo Maali qorsoo maali inni afaan keessan beela maali. qorsoo miti waan akka durgoo shagaa waan akka dhadhaa. Qorsoo maali. Beeku qorsoomsa. Qorsoo kursii boqqolloo haawwii boqqolloo si yaadannoo ta boqqolloo kuumanii gosa midhaan irra taa'an sanii. ምነው ፈረንጅ ነኝ ያልከኝ አባት Wallahi beekan dhugumaan ja'a. ፈረንጅ leen beeku bari qorsoo
Akaayee jedhanii hawwii baana amma qorsii nu biratti hawwii boqqolloo tana hawwatanii gisee wanni akkasii nu biratti malee hin beekamu waan inni eessa barate koo raasuu kuumanii sanfuudha hawwanii ni jiramti. Habibi la qorsoon waan of danda'e akkami qorsoo wallaaltaati qabeenya biyyateena. Maafaadha bidimee gaaf tokko baadee dhageessi bakka waa hunda barachuu qabaan. Jirtu kaayiroo maa biyya abbaa keessatti iyyuu qolo qolo itti hamaan jedhiishoo qolo ta'uu kanu Itoophiyaa guutuutti keessa ka beekamu garbuurraa ka tolfamu kan. Anu hin beeku jaalammiinuu maaliif beekna nuti lammiin baalee kun anu hin beeku jecha. Itoophiyaan guutuun hin beekti qoloon tawaaqii qonnaa qorsii waliin nyaatamu. Itoophiyaan bakki hundi dhaabatee qonnaa qorsaa akkana kuntaala gurguran magaalaa cufa keessatti. Itoophiyaan marti qorsoodha. Baaqilaa dhaboo kan nuti beeknu baaqilaa ganama gisee lafa kaa'atee wali. Garaan fuutuuf deema. Zambiin maaliin gabaree ani beeku dirqamaa wayii. Hamzaa baaqilaa akkamiin beektu? Baaqilaan kaa baaqilaa wayii isaanii haa taadhaa bar baaqilaa. Yaa Rabbi sabrii keeraa kennii ani gosa midhaanii meeqa si barsiisu taa'aa kiyyaa. Baaqilaa na taraadha. Baaqilaa na taraadha ree baaqilaa haa tara boo hatarri bilchaataa. Rabbana haatiin sabr. Yaa Rabbana haatiin baaqilaa na taraadha hamsa. Yaa Rabba qaadhiisii waan hin beekne hasaasuu banna naasa isinii keessaa waa hunda na barsiisi. Hawaasa kiyya baaqilaa hataraa miti hatara barala hatarri kun garaagarummaa qabu hatara bareedaa ka baaqilaa ta'uu jira tun immoo shunkuree jedhamti. Adabee amma ijoolleen naannoo teenyaa yoo karaa keessan illee oolan gubadhaa isinoo warra amantii kun ajaa'ibaati ijoollee baaqilaani. Fuulii beektaa? Hataranii fuulii. Fuulii warra kaayiroo nyaattu sanii beektaami? Fuul takkaa illee nyaanne hatara fuulii taa'isu. Fuulii abbusee faanii nyaattu sanii beektaami? Yaa gurraacha sanu. Inni fuulii sunii baaqelaadha. Hatara qo'e. Fuulii jechuun baaqelaadha. Baaqelaa maalaa eeshi jedhe hatara si ibsuu deema. Hatarri ruuza arabaa beektaa? Ruuza arabaa keessatti waan bubbulee naqamtu akka beektaa? Hatara wallaaltee waan san beektaa? Ruuza biyya Filistiinii aadaa Filistiiniitiin hojjetanii. Hatarri lafiree xixiqqoo geengoo. Aadaa Filistiinii hunda nyaataa beektaa mijoo. Yaa shuura kan wallaalaa yaadu ruuza sirriitti hojjetee beekasii hin jenne. Aishamar kafaole jera micheshi. Kenapa malu saya boleh jalan sedelai? Allah wani nyana wala lejo. Ashan gore mana yetti namne we. Ashan gore antuni ta shomo kaisa gore ne ashan gore na. No, fasuliya ni le atara fasuliya ni le. Akka ijoollee biyya arabaa fasuuliyaan illee fasuuliyaa waan of danda'e. Hatara jechuun firee gabaabduu ilaaga keessatti yaa'eetu tan firee geengoo keessaa geengoo babbareedas. Hatara garuu rabbii fi aadaa biyyi jedhu bakka nuyi akka kuusaatti godhannaa baay'ee jechuudha. Hatara baaqelaa qamadii garbuu kaleelli si gaafadhee ture waan wayii yaadatta. Waan akka ta'e waan biraa yaada waan akka na gaafadhe. Isaa beekaa si kennanii beeknanii jedhe. Kana beewan anamma waan hin dhagee waan hin beeku ani dhiyoo tanaa garee waan akka basoota kan jechabsaa jedhanii kana min akka inni argeera waan akka basoo wayii takka dumucoodha dhadhaan tolfame jedhanii si kannanii laagaa hunda si didee waan hin dhuyne waan akka baseeta kana kannanii waan wanti basoo bakka basoo garbuurraa tolchanii wayiiti hokkaa bakkaadde afaanissi jaba yoo dafte haalatti sigurtee Kanneen keessa waan ol biqilee guddatu kanneen keessa
باقي لا يتم سامي ما جا جا أني هتعرف بيه هتعرف خوني وقاني لين جاتا وشنقوري لين وشنقوري ده ما نبى باقي لا ما له وشنقوري خاوة صار ده بقوله خاوة خير قد نيوبا Oh, nasir. ناصر ويلك Vale, vedete, io l'intendo, già quanto va che era la quanto tanto perché sono da segnato. Ata di mani, gli va. Però in giornata detti wallahi jolle. أنا كمان أتدبر فردي وتر ترى في جزء بالي ديمنا نجت إني موسيقى بالي في واحد دولار وانسلا برا جوكا برا دا ورخيصني نتيمني أكل ولا ما في أنا جيت بري في ذلك يجي خاطر عم فجول نكوا Wallahi, pokoknya dai bukan hari ini cuma nama. Be, gua tahu be, كوي مي أنا ما خال فعلا أنا في مهنا في عواسة جو اللي بيورنا وشنقولي بيدل كوي تكبر رئيس عندي ما أنا جيت أنا بيرو ما عدتنا أنا نجو كورسا جبت بيورنا وشنقولي بيدل كوي تكبر رئيس itu yang jual lente jadi beda harga kita yang lo songkore beda jadi anak mah be, songkore mah ini sila wala kandungan ini. oh songkore buat lafa bikin teh aku mah kata rafati antumat di sini sama kakak tuh songkore namanya beda jadi topnya beda isi mal tadi antumat di shiro yang tadi isi tak Songkore hati orang mana jatah bah, tanaman denot. Kurang shiro isi tak shiro yang tadi isi tak Shurama Shurama to kata ubay tabitin atarafi yo afan sila waldi dembe atari shurota bali atari waldi sa shurota والخيزة ونجا مجرم برد أمن تنوع شنقوري لازم أتمنى خلي جاي سلي في دني شيرو وقول أنا جانا من الدنيا جات رسينا أنا في جد سلي دار اللي من الدنيا جاتني ما كمان ما سو ما بدينا جانا ini malik seliti ya أيوة سل بوسا سلي ده salita بوسا tena dabio بوسا وشنقوري kata ni una kesa amar kete dulu sam سليت أبو سليت يعني وأنا ما ألقى أبو إيش ليه هو seliti una kesa bukan kau una kesa kebusan itu bukan نبغى خيس أبو واسنيا وانوا نيمي أو اسمه كذا فري خيس أنا يقول ده فارق كجاتني أكيد ما يمي أو baru beliau ibu bala aku nak seliti أكيد كتب باوي zano semua untuk kau sembala bicara kurang fair no sani miti sun free ta magar site amte ilani te suta wasla shara gutta fatte ka ani bai ziyati amte ide tu akatu turta achiboda aro mishe be jadi rugi ni doa ini ni doa ya pampada te ta ati chibadi ta kamala mata kastur sifte vinde shara fatte guya gutura la awal ta mata gadde biste achiboda Nugi yoo taate nugi jechuun waan adii ababaa adii tokko gubbaa qaba wayiiti ababaa boor Bos salli tanam ni beri ya, wallahi beku apa. Itoophiyaa keessatti yookaan biyyuma abbaatti ababaa boor Afaan arsiti maajid mujoota afaan arsiti si mida afaan arsiti ma waare mana wallah salli dina bo salli ta no wayita biqilu ababaa booran beeta flower sunset flower ka faranjii ababaan sa'adii gaafa biqilu ababaan sa'adii ta'eeti achi booda ababaa fidate ababaa booda buusee jiin firii tira dhaalaa godhe firii isaa lutuutu akkana walla dheeratti achi booda dhaala godhe akka suufiiti suufiin battee warra afaan arabaa Kasuudiyaan beeku garuu maalirraa kan suufiin itaaddu malatti suufiin inumaa babatteedha akka waan inni maal fakkaatti siisee batteedha isiin harka namaa kana faa kana harka lachuu wal bira qabdee akkas geggeessee fireessu
guys, saliitni samsam jedhamin. Samsamii tana ta'oita samsamiin jechuun waan adiitti xiqqoo sanka zayitii wayita dhammastu zayitii Ay, bravo, Ale, mana menurut lu sekarang kan saya tahu saya. Iwan sih ini sama tahu dawa mai mawan fu itu ini saya dibantu dawa mata dawa mana mau aja mau sini kak wareda. Kita arah-arah lagi bersensari. أيوة Samsami. أيوة Di sini fi mana dapat referensi sini ramulat. Ya. So biyyattii sanii jirti yonis. Allah no mikir beekaman lah. Oke, mati rabbuna biyya tana arge malee biyyattiin beeku baadhi. Baay'ee baay'ee oomishee beekama yeroo san irraa dhooyita beektee wal qabdee roobni yoo si duraatti roobe gaarii miti yookaan roobni dhufe afaan banateetu mataa waan ta'eef sharaa wayii gubbaa bal'istaa illee irraa eegdamaa sadaqii shoolaa miti gaafa garii Baala akkamirraa uumamti. Amma sana miti qoosuni firee tokko keessaa gadi yaati moo? firii takka waa amma fakkeenyaaf firiin isaa hanga birkii quba keetii kana takka firiin isaa firiin haadhoon inni keessa walii qabamu takka keessaa hedduu shaajee ganna qaba hundi akkasuma firii tun lutu jettee ka ol baatee hedduu keessatti oomisha achirraa booda mataarraa qaqqabde kan irraa dhodhooyta gaafa oomishta sanii mudhii tana hiitee waa algee fidattee waa haada qaccee wayii fidattee hidhaan hiitee akkasii hirkistee keessa san booda gaafa inni goggogee sharaa fidattee matuma gaddee ibsirraan ifumaaf afaan baratee tatta. Gaaf tokko anaa akkasii oomishee sharaa gubbaa baasee bira taa'u roobni fideetti kan isaa urraasanii fuudheetuma yaa'ee leela boo'ee. Saniitiin argite Hamza. Ani jedhee barbaadnaa bulaa fakkeessuuf hojjetas. Hamza tiiviidhaa wayita hojjetan argite. Walla oomishee beekaan waan hin godhin egaa waan harki kun hundi na tullatee beekaan osoo oomishullee. Wallahi waan hin godhin hin qaban. Nama nu bani adam kun mee namni naannoo tiyyan na beekte yoo as jala jiraatta. Anaa lafa qotu haraashii hunda irfii qabadhee tullaa qonjeerra kaadheellee qunxaa kasaraalee kaadheellee qotee beeka wallahi. Yaanni kiyaan asii galeetiin biyya san deemee sana kam ture jedheen gaafadhu fira keen qoradhu jetteetii kan hundaa soite. Ibiin booruu galtaa fuudhee si geessa. Andeema wallahi dhugaa taphachuufi anaa qotullee nan roobee qonjeerrallee kaadhee waan lafaan qotan san deemeen immoo faramuu kan bare. Wallahi. Caantaa hunda uffadhee warra kana keessa hunda deemee qotee beekaase. Rasii jedhanii bakka bunaa kasubanii achitti fidan. Eessa? Bakka bunaa maaltu jira? Qophiyootu jira jedhaniitiin bakka bunaa si geessamuu cidha wayii qabna jedhanii gara si geessamuu. Wanni tun waan amalee lagee bara qoteeraa waan akkasii miti. By the way, boqqolloo nama eeffisaariin fi waan naannoo teenyetti dhugaa dubbachuu boqqolloon yeroo baay'ee waan miti boqqolloo nama eeffisaariin fe'ee beeku akka waliin oomisha harka kiyyaadha wallaahi raati. Habibi, wallahi akkuma maatii jirtutti akseeptisi godheera. Moo laazim yaa rabbi bara ani waan ati akka ati akseepti gootuuf miti. Ibin waan boru dhageessu waan seenaa qabu dalagaa ture yaani waan karaa deemu qophii wayii jira jee namni dhageessee miti. bareeda. Baajawee lafa gaafsannaa kana wayii ni qaba wargaa silaa irra si geesse akkam hin dalagattu dheete. Ati amma dhugaa dubbachuudhaaf osoo achii waa qabaatte yoo suuraan beeka lafa dhiqeen ture maamaa oolfa. Silkii unga bugaa kan baadiyyaa silkii unga bugaa san wallahi silkiin haaloo itti xiqqoo tanaan qaba achirraa akkasitti dubarillee achi na bira dhufee ture gaafsa anaa gabaree ooyiruu wayii tola siyaasni kuntaa faayatee dhaabatu
gisee shamarree ooyiruu keessa dhufti. Waayoo jedhan uummata waayiidhaa waree kana dubartiin fiddee nyaata itti fiddii bakkaan jiraa mire namni Oromoo kun amma akka Oromoo nama wal jibbitee miti Oromoon biyyaa wal jaalatti. Yaa baay'ee takka baay'ee. Takka yookaan qonni jiru yookaan aayidaan jiru walitti waamanii jigii jedhan qillii baasu tokko beektaa? Badhaatu welkaam. Namni biraa walitti dhufee waan sanachi alaa galcha midhaan alaa galcha. So fayyada sanitti dubartoota wal arguudhaaf wal arguu asiin jedhu wal arguu akka badaa kana zamana saanaa dhufe naan ijumaa laala inni akkas. Dhaabbatee haasaa beektaa namni yeroo baay'ee dhaabbatee nama egaa akkas dhaabbatee haasa'ee fiilingii xiqqoota kan dabarsee dabra gara. So sanuma deemtasa. Yaa rabbi dhiisichi deebi'a daldala. Laala kateellee dilasee miti egaa yeroo sana gabareedhaan qotaa bakka inni qabu galgala haraashiitti qotaa walii galchaa. Baay'ee gaafaan haraashii qacheen garafee faazariin na tumellee qabaan. Horii nama tokkoon jaallatu inni tokko bakka akka miskiina maaliif fedhe tomta kana qaba. Gaafsan gabareedhaan sirriitti dalagaa ture. Mana kachi keessaa kasaabtee baateere lafa wayii kennee warri. Qafa siinjee bira amma dheedee dalagattaa waan siinjee ol dhageessee horee. Wallahi lafa guddoo qabaayyuu hajoollee keessa kanaa kan nama irra guddaadha. Maali beektaa wanni akkasii maali beektaa si ilaalanii nama akkasitti dalagsan hin balleessu jedhanii lafa guddoo muranii waan sii galuu qabu. Namni kaan duriyyee kun isaaniif hundee wanta isaallee dalagu jedhanii dhiisa isaan irree akkasii dhaatamni beektaanii warri waan deemu. Lafa maaltu irratti qaca'ee jiru? Lafa nagaan jirtu jira, lafa jimaan irra dhaabbatu jira. Abbaan qabri jedhaniiti, abbaan bira hin jiru jedhaniiti. Ture egaa waggaa torba waan bira deeme kana hunda. Amma rabshaan godhisi dhagaanii faamilii si dhageessee hojii yoo nuullotti. Ijoolleen teenya baay'ee TikTok qaba kunoo halee moodeen gadda uggaallaan hundi see hordofna jaan fooloora hedduu qaban as jalatti teessee nuyi. Yaa tokko. Lafti haakotamu. Kulisii tokko les jalan jira for sure. Deemtee laaltaa qophaa'eetillee haala argee bulta. Yaa rabbi aboodii si gadi yaanu nuti waliidha gurgureeti. Wayii bitaa. Gurgureeti magaalaa irraa wanti goonaaf ijoollee. No, lafti baadiyyaa no, lafa gurguru. Osoo lubbuun xiyya jirtu lafa gurguru. Sabiiliyoona yoo argattu. Jireenyi keessa jira lafa gurguru. Lafti bar hundeedha. Namni lafa ofii gurguru. Lafa ofii gurguree namni magaalaa garaagaraatiin kan lafa dalaganii birrii biraa fidamanii lafa gurguru. Nashuma agarra sarreetu asii galee yaani dhabnee achitti hottee wayyaa hotti ijaarannaa qonnaa fi mana minaamin geetti. Ini si bakka wattaati yaa. Ati magaalaa seegan jabaa baadiyyaa garuu beektaa hottee wayyattee. Man biyya teessan namni gaafa ilmi mana bahu mana wayii uummanni namaa ijaaruun jira. Yaa mana ni mura manni gaachuun mana citaa baantaa barate hottee wayii taa'utu baarra qaba. Hawaasa ollaa walii yaamanii hotta witira dha. Warra kaayanii ibsan baata. Waan qabu hundinuu dhufee wiixaa siidaa achuma mana wayii uummanni nuun maltu baay'isee anaaf si namni jireenyi malu akkasii. Kos namni nuun jiraachuu beektaa. Jireenya
baadiyyaa yoo feete jaartii takka magaalaan na fuudhi ati ijoollee ta'e guddifatu. Ibin akkasuma walii galteeni achi dhufee siidhaadha. Jaartii takka magaalaan na fuudhi kanuma sirra kun ga'e takka magaalaan na fuudhi. Ati taa'ee ijoollee ta'e guddifatu horii siifii bitaa bakka lukkuu ati kas feetas bakka lukkuu horsiiftu bakka asiirra eettee meeqii jettu. Yoo jaarsi jaartii biraa qabaateef fedhu jiraatu. Fedhu. Waan akka adda adda jiraannaa fakkeenya yeroo taa'ammaa adda adda jiraannee tunuu daaraa nu gootee. Barbaadde kanam tokkootitti magaalaa taa'ee fedha keetii magaalaa taa'ee barbaadde barraan biladillee taa'ee dhuftee kabajaadhaa muktaara mataatee barbaadde yookaan wayitanii niitii takkatti qabduu laaltee deebite. Jecha immoo niitii deebitee jettee yookaan immoo deessita bakka. Aniintee ashettiini shamsatti yaadi waan kana jireenya gabuun duraati bitti yaadi. Tiada deebi yookaan baadiyyaa jaalachaa deebi. Ganama wayita Baadiyyaa jaalala baadiyyaa dur keessa dukkaana keessaa ba'ee jaalala. Waliin jaalladha. Amma karaanii amma hawaasa kiyya warri yaadne kiyyatee bira wayita akka barreessitan. Isiin jaartii takka magaalaa na fuutee jireenya isii baadiyyaa lukkuun hin bitaa fi qo'igaa ana hawaasa hojii dubbataadha qo'igaa. Ana amma jireenya baadiyyaa magaalaatti nin ta'a jaartii achi fuudheetiin tabiraa isiin isumaan na fuudhabe achiin booda baadiyyaa isiin lukkuun hin bitaa fi re'een hin bitaa fi asii waa gootu tafee ta'a qalattee nyaattu re'een isii asii mee horsiifataa asiin horii tokko tokkos ni qabdi ni elmatti sanuu horiilee gurguddaa bitaa horii habashaa gurguddaa sana maaliqa horii faranjiisan akkasitti waa hundaa usii godhaa yaadne fi horritee lakkoofsa takka barreessaa warri isii hojii baadiyyaa galeessan lakkoofsa lama barreessaa. Baadiyyaa galee nu waliin jiraanne nambar nagarii dheessisa baadiyyaa akkana galchu shoo taatama kana bakka irraa wanti akka hunda bilisa taatee wala moobaayilli hin jiru wala intarneetni hin jiru wanni takka hin jiru wanni takka. Anaaf si bichaa yaadne haa lakkoofsa lamaati irra guddaa lakkoofsi lama maannee maal jenna. Lakkoofsi lama baadiyyaa galuudha bara lakkoofsi lama irra guddaa isii hojii baadiyyaa galiidha lakkoofsi lama. Anaaf si kalaas qotee bulaa taana kun wal wallaahi uummanni ana faana jira. Uzu billah bannaati ani baadiyyaan jaaladhu akka rabbisi godhee. Yoon baadii dhufee silaalee rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ita nagarii wayii achi nutti gadi fide. Waan fedha dalagii gara sitti yoo amanamteetti ni deebite haloo saalan fiiki jaarsani. Yoo ammoo nama namullee jettee nagarii manatti gadi fidin dubbimmaa wayii gara sitti gadi. Silaafuu ani moogala fayyadamu eessatti namaa godharu. Guyyaan dhufu sitti kijibaree rakkoon qabu waan balleessise. Rakkoon qabu. Yoo si bokkee ta'e kijibni rakkoon qabu. Waan ishee ani waan wayii dhagaye. Alaas achi booda. Anti aku jumpi awalin busy aki kaya yeroni rubar kana merima ka usani kuni narakisa kun narakisa kana na elma kana na wati jala ko renga bazana ek Lama jireenya duraanii sana bulaa dhaabee mijoota maasha Allah. si mame kana eegate yan ijoolleen na eeggatti ganama aduu gabbaasanii sokkuuma jira aanan raasutu jira oolmaa inni makaraa tokko. Wallahi hawwiitti bareeda yaa jiruu duraanii san taa'aadhaan baankee harkaan san taa'aadhaan abbootiin keenya harkaan san arguu barbaadda jechuudha. Malkimi yoo itti ga'e horii galchatu jira kun hin galaa kun hin mar'ataa. Isaanii daalaa galu wanti mar'atti wanti bareeda wallah. Baisa wanni ani Amma banii aadamas jiru kunuunti banii aadamas jala jiru kunuunti kan jireenya kana hawwi jiru waan isa ajaa'ibu. Jadi magaalaa kan dan di berata karratti kilomeetira meetira tambitatanii taa'uu dhugaa dubbachuuf kan jireenya ani hawu fuuldura kiyyatti jireenya jiraachuu barbaadu jireenya akkasiiti. Ammallee maatii keessa dhalate maatii baadiyyaa akkasiiti jiraachuu danda'a biyya malaatuun dhufu silaa kana barbaade
garuu bifa maatiin biyya jiraate saniin osoo hin ta'in bifa moodernii ta'een argite bifa alaalaa maadaamii guddoo wayii taate baadiyyaa irraa lafa wayii fudhatte lafa guddaa wayii baadiyyaa ta'u bakka wayiiti lafa Oromoo kamiyyuu tama Oromooti wayiiti lafa guddaa wayii fudhatte. Nafsaa baadiyyaa wajji kan rakkoon qabu yoo ta'u sila nan jeetti bakka fedhe haa ta'u jechuun amma akka lafaatitti lafti baale lafa bareedaa lafa bal'aa lafa diriiraadha. Hin fudhannaa bakka wayii ilaallee hin fudhannaa jasiin jedhu barnamni lafa firii kennu hin jiru hin bittaa lafa baadiyyaa wayii. Qarshii ta'e lafa baadiyyaa fageetu haga fagoo wayii bakka laga namni qabdu wayii ilaaltee teessuma bareeda wayii bittaa. Horii hin qorrata loo kana keessan hin qorrata. Yaa hin qorrata bareedaa. Harki fara keessatti goojjoo ta'e keessaa gaba. Wallah mana baay'ee ijaara mana baay'ee ijaaraan baay'ee warra horii kanallee eeguufillee laata yuunifoormiitti godhee midhaan muushin akka maatii kennuuf ta'e moodernii ta'e nama Amma yaada kanaa kana jaaladha. Yaada ifi akaree mutaasaatiif asii ijoollee guddisiisu kuumaa midhaan no anamma akka kanatti mana maataa maashittii dhaqanii dhufaa baadiyyaa magaalaa jiran ta'e. Nani ilaali makiinaa guddaa gommaa guddaa kan argite faaramni wannaa keessaan deemu kan jeeba guddaa kan biippii nama hundinuu miibbaa makiinaan gurguddaa gommaa Makiinaa gurguddaa kana yaa. isaanii gara faradoo shanii jaha tokko kana barbaachisa. Maanni faradoo kana fardamu. Maalitti gosa diriirsan tokko fardaa jiramu farasa. Baadiyyaa adda turistiidhaaf Abiyyi Ahmad Faati dhuftee dallaaltu. Aannan kana amarratee. Okay. Gootiin magariisu qabdaa kana gaa'ee keessaa hundi hir'isuu haguugu. Jawaana diriiraa. Jawaana dhufee si laalataa. Wallahi gaarii hundi jaraatu dhuftee intalta kachi qabna sookota laalaa akkanti horsiisaaru walaalukuu baay'inni silkiin qabu horii Ameerikaanii baay'inni silkiin qabu makiinaa guddaa kanatu jira deemee fuudhaa wayita jarri dhuftuu faradoo karamii firaree bosona kanneen keessaan deemee lallaalchisee deebisa argameeti amma qaama bakka san wallahi dhufuu hawwiti bakka deemtu bakka bultu dhabdee malee jechuudha dhufuu hawwiti hundi jara akkuma doomii kasan asfaaffa'ee turistiidha dhaaf tolcha shuraan. Bakka namni karaa deemu dadhabee buluus ni qaba lamaan dhufeenya. Meelaan nan biraa amma hawaasummaa keessan uummanni argee kun nama meeqa jira kana jaalatu Ameerikaadhaa iyyuu dhufee mee bakki ashittiin akkasitti horii san horsiistu eessa jedhee meeqa kamtu dhufee na laalu. Chumachi keessa fudhatama. Nama sirrii deemtuu ijoollee. Hai dalaatan ishii na gosifti ooltiti qaban. Amma waan kana gochuu jira. Amnuu dadhabu ijoollee matiyyaa gochuu jira. Oh my god. Amma mucaan kee tokko amma yoo ati dadhabdee waan dhimma kana bira qottee nama guddaa wayii taate waan ummaatti yee adda sandii godha jeetu godhe godha amma ijoollee ta'e keessa. Baadiyyaa sirrii jaalladha. Baadiyyaa akka maatiin keenya jiraatee haala isaan jiraatan sanii osoo hin ta'in haala bifa qabeenya qabu. Haala bifa filaa. Waan addunyaa qabu tana hunda beektee gaafa itti gaddeebitu. Bara abbootiin qabeenya gurguddoon addunyaa irra jiraattu tun baadiyyaa jiraatti beekta. Jaalatti. Ani by the way amma waan kanarratti garuu daa'ineen laallaga naafaatillee jireenya magaalaa jiraachaa ta'uu isaan daa'ineen laallaga. Kaayika haala santee. Maaltu isiniin na fideen isinimmoo suuraa kee bichaan argita. Good morning guys jedha boottii wayii haga jilbaa godhadhe. Suuraa isaa qabda barbaranaa wayyaa feesbuuka kana gubbaa kan deemtu kophee gurguddoota qabaate. Kophee guddaa boottii Filaa qabattee. Gaaruu kana darbadhee laba bareeda wayii waa hunda laa. Good morning guys ulee kan akkana qabadhee minaamin. Horii jaaladha kaan beektaa mi. Bar jaalalli horii bar jaalala nama jaala beektaa haamsaa ati garuu. Yaa.
horii wayita mal'atu horii wayita si beeku yaani wanni si beeku si beeka yaani wayita nama jaalatu horii wayita nama jaalatu wayita beelayuu bifa inni mar'atu wayita inni si argu hoolaa re'ee nama jaalata bineensi gaafa nama jaalatu dhugaan nama jaalata nama ganu akka namaa kana amalli isaa akka namaa gantuu miti jechuu akka namaa kana beeta. Minna mi'eenya namni waa galu. Saani loon kun amma loon elmitu kuni siiduu naa loon elmitu kuni si malee kan elmamne jira bar hafuura kee malee kan elmamne jira kan nama biraa ofirraa Yaa mantana shiita ummatiya haatani khayr man argeeraan gaafa tasa ummatiya deeyse wayi ijoolleen teenya yookaan namni haboonti yoo obboleetiin ummatiya jarki ummatiya haatee elmiti taatuuf yeroo baay'ee akkasitti argaan. Loon gaafa nama jaalatu onni irraa nama jaalata nama ganuu kanan beeku wala tuntana caala bareedde jedhanii nama ganuu onni irraa nama jaalata fardi ati guddiste si malee nama biraa yaabbisu si malee nama biraa yaabbisu incheessa yookaan guddisaa yookaan dhiitaa ofitti kaleessu. Fardina mana jiniin agisee gaaftu kana jiniin abbaa kiyyaa tokko cee kutaa gubbaa jiniin. Anillee wafarra tokkoon qaba. Diimaa tokko harki dhiyootan san gaangee fakkaatan yoo babal'aate. Qaba jira amma. Warri kennan gurgurannaa naan jedhee naan taallala wallaa laasii farda kee gurguran nama birrii ergitanaa jedha wayita laan gurgurina. Yaas faraaraan noo ergita birriisa. Suurisa gurguru. Lafa ana dheeduu daga nana kutee duudi bara waliin nan jiru. Yana yookaan mana yaala. Yaa rabbi ajaartii hundi jettee. Naasir teekkee wangisni gayya. Lafaan na dhee. Haa hooyi osuma gulufu. Lafaan na dhee. Wallaa laasii mucucaate. Kana dhokkee wayittu dhanaan mucucaate. Wayittan akkana mucucaatu. Ani mataadhaan deemee gara seetta akka orbaatti dalage. Fuuldura isaatitti. Gootiin kophee gurguddoo sana jirtu guyyaa sana. Wallahi no wanta kan kau kami sih ibarat. Akan ini mau cecana. Nurran utare, an fundur isa ran utare. Nurran ejane iwana. Nule utare cina jis kerifate. Fardi sibe aku fardi kolle. Jis ku sibrante. Kenapa ini mimsakan asa akal ata. Aci namni kufe na kase mal jadi. Fuula ni sigalcha. Ala, no debe. Baru gale boda. Pindah kata, itu kita hidup kurang. Ano yardina. Baka masano ta kalali ban nafse gizo wala gata. Allah. Ramodana ma koi man jundan da nafse amma ta na masano ita ga bai zikiro ba ga zari leta. Wallahi io le bane da kalleda yani io lo per effetti accabo da garanzi na mande tuntegno mara konga uda ete avanto ida ka koppe. Oh my god. Nasir thank you. Challe oi mata se khaye ba rende nagare. Takkan bisa. Wala karu zo ita. Ika narkera. No ya bisa. No por si está wallahi. Si gange si binagar yani. Wallahi este wallahi. Oh ya dah. Di sini rati foto ya ada. Io ati hayam te manendo. Thank you banyak. Wallahi usun saya memang. Wana di woy wana di jette wana di sun kabure ati yana. Yani sirratti mbona io ati jette ga ali fi wan gulu. Ani jaru tin tarim jechu. Macam dubartii osoo lubbuun keessa jiraatu injettu yaa bu'aa malee yaadi. Yeroo ani bakka sanitti akka tasaallee rabbisee afaaniin baasii yoo diifiin fiine kana fuudhu akkuma tasaallee deemuu dhiqa jettee akkuma tasaallee aartee wajjin. La akka aariitti jira. Ganama haa fidee dhufee. Labra fidee dhuftaa isa. Malli takkoon golaa. Malli eegaluu tokko.
gara makan hani jechuun ka barri dedho ini hogga banti nama lagi negara tak mali mana iref mana jadi sija ini sih Kalau kerja tu dia awak tekan be, akan tekan kan. bosok aku makan dulu TKW di jadi Oh, kerja tu kalau waktu mana menjeru dulu dapat bisa. ini itu udah kayak ini jadi Ya selamat. Kiki langsung thank you kau pernah sih robo Kiki thank you kalau sama by the way Ada serta leh video ni panah sejarah. nah badatu tanya kau enggak karena Tapi, mana? خير ان شاء الله خير يعني قافي يعني ماني كسرني ما تاسع لهم قتالي ولا ay by the way nama jual berawas kenya on rana jara ta ud jaba kenya nabe khani ama Facebook aja la tagar te media kaisa drama gizen arkara kan tisana tema ما شاء الله baca we amma me jollen te tas gala jirto amza onne brakha amza khini jabar raisame amu mantar tu se agar wa se ja baca we hawas khija asli brama akay anato yani anato na yebne wale gafa si arkan yuka khana si makhina qabati khana si malchi watawa wa hiya albaysu warbada يعني شونا مسلمنا جايبا ويدا كسيكو داني غافا سيارغان دجيتا اوتي ور بعد ما باي سياله داني لان ما حواس كان جار لسان ناغوان بردوما even an leni duguma jara duguma ya chuna amma fa kenya fi na monni to ko gantuma mal khaji wajra gantuma ne ashiti yo hamza jara bale jara tare tiga man wadu ko ya namni la ferrada la sein jalata la facala le amu la fatta ko yechi sena la fatta na majala chisa ummata bale ana chala yo jala tare tiga mada rakko ta ka kabuna birti namni jal kaba nama ifiti nama ifiti kaba jargata namni nama ifiti tola even ana manta na yori fin ummata khiyaba ka gutta wita ka kabade ummata khiyaba wajin yiro tu busy gode ate du bina gote waji wallu latimbe kan mani fi by the way dimma umma kanam garagal di goy yeah thank you ummata yani namni ummata fi jabe suni jabata yeah galatoma jolle tenya warre onne anda chigo tapata jirta me gista ka kinjeti jara na duma shite sani kaftan no agar sisame par muskute mani ko jalan norate agora gare untuk kiat ya saat by the way ummanni ana jala sijarata ana kimoga mali fin arge wahid durat arge bahid hidu sijarata ummanni gaafa ilma jaalatan waan ilmi fide jaalatan ya itu nama galatom ilma khenya nama barida kana kana nu fidde dufu abja nu fidde dufu wasonjen inta la baredo kana tana nu fidde dufu galatom ina jairo baye eddu sijalatan mal jalatati kullu jalattamo amma anta nama gaati feetu siya barreessani maadaama shitti jalattamo dumaashi jalattamo by the way dumaashi si feetu barreessaaf kaa love you tuh man mana jalan ta'e subhanallah nah
hawaasni gaafaati waan dhugaata karattuun doytu bakka si amaneetuma si jaallasi bakka si qabagaan hawaasni soba jibba beektaa. Ammaan dura dhuguma gaafa namoonni kaan nu beekanis namoonni kaan gaafa nu balaaleffatanii namoonni kaan gaafa nu arrabsanis waan kana waan piraankii godhu jiru itti fakkaatee namoota itti fakkaatee jira namoota nu gowwoomsanii itti fakkaatee jira gaafa dhugaa kee argee namni dhugumaan bakka si qabaata. Amma atuma tanaawu yoo anummaan yoonii fi waan sobaata akka sifite tarii anuma amanuu dhiiftaa tarii wanni ati fidduunti sobaa jettee doona balaaleffachuu eegatu akkasii gaafa hawaasa sossoban waan sobaatii si qeebaluu kana namni laaffisaa ta'u garuu gaafa ati dhugaadhaan itti dhuftee dhuguma sana si qeebala. Why video ni fanya kapta? Habibti. Video amboro si do Europe je. Buru balik sana. Insyaallah tagam sana. Insyaallah. No مشكلة زمان كانوا في جزيرة ترى بينكيرسي أو كمان. لا حبيبتي كسيمتي. يعني وين رجل بيتك أقول لي من فادي. ملك. يا. Alright, ما في مشكلة. عندهم ما أنتنا أصبت كمان جنو جنكا. بارك. ركوا كمان. بارك. يا علي جواب كملي تيدا ما تاخر في خلاص كم تيجي سمع ركوا على وام فيني كورا. Awas di di kabarnya suntu ya maaf lah jira si kesasih agak berhasil ya mata agak Hamza tahu ibu mana mama ya Habibti mana si mal talaga waktu kalian Farla timti beri ani umar udah kali kami sama mali kali kami sama mali singkone baka beratur ya kali baka beratur ya tur kesingkali Esa ya harus bisa beri ya berada lagi sih lah cuy Gamana mana magalat ya harus bisa berada lagi sih ada salah ya harus bisa berada lagi lah cuma wan berarti wan di berawal nih terlagi semangat tidak magalat nak hisap ya mali ويا وين قال نولي ويا ويا نتي قال سيتي ويا وين قال نولي الحمد لله رب العالمين انا وعم بدك تكتب سنه duraan isaa gaafa duraan tokko akkas turte isaa يا والله يا هو يكسر يا رب وعم بدك ما ولا لا طلع كنا رأي يا والله ميري كلا بتوكي أمزح kawan nama أنا بعرف Hamza itti barbaanti nama dubbiste ni jirti kobeenti mana jirti hoosti kaya أنا يرتي وجهي yaa darbeeta kitti bada ruftee keessa bara asan kaya betul ruftee agarta ammaan tana kun galabatiin takaasi jirti haaroo sii bita Fageenya ni kaa'edha. Amala namni keenya barate dubartiin deemtee kumaan qubee bitatti. Dubartii akkamitti deemtee qubee ofii ofumaa godhadha. dabara bosan jaarsi harkaasi kaa'u qaba maali beekta jaarsi amartii tana kaa'u waa meeqa kaa'u namni beeku malee waa hedduu as kaa'u amartii tana kaa'u namni ifiifi kaa'u miti waa hedduu asii keessatti amartii tana Wanna wayituu nama tingii wayi nama gaafa namni nama wayituu qabu gaafsan. Akka miti keetti yaadu baay'ee waggaa kudhan duratti yaada qubee akkam godhadhaa gaafa jiru. okay gaafa yeroo kana baata nagaa godhatteetti jirta isheetii amma ilaala maasirki
silkiin tilachuu iPhone isa waan qoocoodha kaatunis. Hundee silkiin tilachuu iPhone takka gitee beddinuuf darbitee inni eegan jira. Yaa rabbii biyya qoocoo tana qabattee ta'e teessirraa fuudhaa ishee. Dhiiga manaa godha hawaasa fayyee hedduu isin qofalchiisa. Qoyaa fittuu yaa. Suuta barbaade ishee. Dalagaa godhattee bara. Mana suuraa keessa seeni. Suuraa dhiyoo tana fi buufatte fe'e. Iddoo amma yoo waasaappiitii keessa yoo waasaappiitii keessa ergitee jiraachuun ooltu araatu laarii malee koo jilleen hin dhaadhame. Qubee waan takka ofirraa hin qabdu waan takka diizaayinii takka hin qabdu saadaadha. Saadaan beekta qulqulluu. Diraamaa Turkii waan ati ilaalleef mana dubartiin diraamaa Turkii ilaaltu hin beektu. Akka qubee walaa dubartiin hin beektu amma diraamaa ilaaltu hin beektu. Sarkilii kana. Qubee warri diraamaa san laaltanii beektan. Qubee diraamaa sana hin ilaaltu. Diraamaa Turkii irratti qubee osoo waliin fuudhin dura jarri waliin godhattu wayiin jiru. Ila diimtuu warqaammaa deengoo ila yabbuu wayiin. Diizaayinii takka Mee shamarreen ilma waa sanfee tayyees jaame. Waan ajaa'ibu wayii shamarreen tu waan hin qabdu. Ila wayita walitti godhanii diimaadhaan maqasiidhaan addaan muransa. Ila wallaahi. Ani gootuun ni beeku. Yaa ati diraamaa Turkii beektu. Maaliif diraamaa Turkii beeku? Ani waan ni beeku eebbisiituu beeka. Abbas warra hindi.